Raadiyoo Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangadaa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dalgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u, handeeme nagaan haa galu, fayyaaf nagaa nuuf haa kennu, waan dhalatte haa guddatu, waan guddate haa buru, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u. Yeroo irratti hidhamee torbeen naanna'ee dhufee kamisni geenyaan raadiyoon Simbirtuus qophii kamisaa kan gaafa waxabajjii 11 bara 2015 qabattee dhiyaatteetti akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Simbirtuuti. Qophii keenya har'aa akkuma yennaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegalleetu kanarraaf ta'a jennee qabannee dhiyaanneerra. Oduu booda sirba isin bohaarsu tokko erga gurra isin buufnee booda qophii imalaatu dhiyaata. Qophiin imalaa har'aa kutaa lama qaba. Kutaa tokkoffaa irratti Dr. Iskeel waa'ee Oromoota dhiyaa Oromiyaatii gara Awurooppaatti gurguraman kan akka fedhee daallee, akka oshuu aagaa fi akka aja'ame yookaan immoo har'a Oromoon birillee jedhee ishee waamuufa irratti kan jedhan qabu qorannootiin kan bira ga'an. Inni kutaa tokkoffaa isaa irratti dhiyaata. Kutaa lammaffaa isaa irratti immoo torbee kan eegalle Yuunivarsiitii Londanitti qorataa seenaa akka ta'e barataa digirii sadaffaa yookaan PhD ittaanaa haftee keessummaa keenyadha. Har'a immoo waa'ee keessa Yuunivarsiitii Finfinnee kan nuun jedhu qaba. Walumaa galatti yoo nu waliin turtan sagantaa keenya irraa itti bashannanurra dabartanii warraa hubattu jennee qabdan dhaggeeffattoota keenya amma oduutu dhiyaata. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuun amma oduu isinitti hima. Raayyaa waraanaa Itoophiyaa sagaliin tokko mootummaa ganee waraana bilisummaa Oromootti makame. Maddi Simbirtuu amanamoo akka jedhetti waraanni Itoophiyaa kunneen kan isaan waraana bilisummaa Oromoo wadda bilisummaa Oromootti makaman dirqamarra iddoo jiran godina Baalee keessaati. Sababiin isaa immoo yeroodhaa gara yerootti miidhaan mootummaa Itoophiyaatiin Oromoo irra ga'uu hammaachaa deemuusaa ajjeechaa hidhaa fi roorroon daangaa waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo filanne jedhanii jedhame. Waraanni amma waraana bilisummaa Oromootti makaman kunneen hundi isaaniiyyuu qondaalota yoggaa ta'u isaan keessaa kan aangoo xiqqaa qaban namoonni 3 koloneelota 6 immoo kan isaan oliiti jedhame. Qondaalonni waraanaa kun hundi isaaniiyyuu odeeffannoo waraanaa of harkaa waan qabaniif karaatti qabachuudhaaf jedhee duula guddaa irratti bobba'ee ture mootummaan Itoophiyaa itti milkaa'uu baatus. Dhiheenya mooyyaaleetti duulli godhames sanaan wal qabataadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoos ta'e Itoophiyaan ifatti wanti jedhan hangammaatti dhaga'amne. Oduu wal fakkaatuun waraana Itoophiyaa keessatti wal shakkii walirratti gaarreeffannaa fi jibbi hammaachaa jiraachuun dhagahame. Gaaffiin mirgaas deddeebi'ee ka'aa jira. Maddeen naannoo humna tikaa Itoophiyaatii Simbirtuutti akka himanitti raayyaa waraanaa Itoophiyaa keessatti jibbinsii fi shakkiin wal gaarreeffannuun akkaan hammaachaa jira. Qondaalonni kolooneelotaa ol jiran immoo kutaa waraanaa kaabaa, kutaa waraanaa kibbaa, kutaa waraanaa kibba bahaa, kutaa waraanaa dhihaa keessatti deddeebi'anii qorannoorra jiru yeroo ammaa kanatti. Warri Tigree warra Oromootiin adda bilisummaa Oromoo waliin jirtu gaa jedhan warra Amaaraatiin immoo mormitoota biyya keessaaf alaa deeggartu jedhaniitu isaan hiraarsaa jiru jedhama qorannoo kanarratti. Dabree darbees harkaan wal qabachuun tureeraa kan jedhan maddeen keenyi kun gaaffiin isaan kaasaa jiran immoo siyaasaa fi kan sabummaallee of keessaa qabaa jedhan. Bakkoota fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti amma deemaa jiru irratti naannoo sanatti tasgabbeessuudhaaf humni waraanaa bobba'amu Oromoo kan ta'an akka hoogganaa ta'anii naannoo sanatti hin ramadamne kan jedhu qajeelfamni qondaalotarraa itti kennameera. Warri waraana lafoo ta'anii naannoo sanatti ramadamanis hordoffii cimaan akka irratti godhamu kan jedhu ajajni darbeeraa jedhame. Kaartaa haaraa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti bahee bara darbee lubbuu barattoota Oromoo gara 70 caalanii kan itti bahe amma hatattamaan hojiirra akka oolu jechuudhaan ajajni federaalarraa bahe. Sulultaa ganda Dubar jedhamu keessatti namoonni kana mormitaniittu jedhaman immoo gaafa waxabajjii 6 kaasanii hidhamaa jiru. Maddi Simbirtuu keessa mootummaa akka jedhetti torbee darbe keessa xalayaan mootummaa federaalarraa barreeffame bulchitoota magaalaa naannoo Finfinnee jiru hundayyuu qaqqabeera. Xalayaa sana keessatti pilaanii haaraa sana hojiirra oolchuudhaaf qophiinsaa waan xumuramee jiruuf isinis gama keessaniin hatattamaan akka itti qophooftan kan jedhu akeekkachiisa of keessaa qaba. Yeroo ammaa kana magaalota naannoo Finfinnee jiran mara isaanii keessattiyyuu walga'iin amansiisuu bal'inaan itti deemamaa jira.
hooggantoonni mormanii fi gumgumanis akka hidhaman kan jedhu qajeelfamni darbeeraa jedha oduun nu gahaa jiran. Simbirtuun koppii xalayaa sana argachuudhaaf itti jirti. Pilaaniin sun misoomaaf osoo hin ta'in mala lafa Oromoo irraa daranuu itti saammatanii fi Oromoo itti buqqisanidha jechuudhaan guutummaa Oromiyaatti mormii taasifame. Barattoonni 70 caalan ajjeefamanii hedduun isaanii madoo fi itti hidhamuun kan yaadatamudha. Abbaa Isaayees dhiheenya kana Oromoon jaalates jibbees kaartaan sun hojiirra oola, kan kana gufachiisu immoo tarkaanfiin irratti fudhatama jedhanii dhaadachuun isaaniis kan beekamudha. Sagantaan Oromoo fi Oromiyaa lagaattaa beeksifnuu jedhu tokko sanbata darbe biyya Hoolaanditti qophaa'e. Magaalaa Hilversummitti sirni aadaa fi eenyummaa Oromoo akka biyya tokkootti halagaa haa beeksifnuu jedhu sun tapha kubbaa miilaa garee Oromiyaa fi garee Neezerlaand gidduutti godhameetiin eegalee jedha qindeessaa sagantichaa dargaggoo Tamaam Usmaan. Oromoon baay'inaan ba'anii kubbaa miilaatii fi sochii aadaatiif guyyaadhaa walitti qabamantu jiran. Sagantaan keenya eenyummaa Oromoo beeksisuudha. Eenyummaa Oromoo beeksisuuf immoo gama aadaatii fi ispoortii walitti dhufne. Warri qophii kana gaggeessu dargaggoo Oromoo Hoolaandiiti. Qophii kana irratti kan qooda fudhatan futbool kilabii Hoolaandiitii fi Oromiyaa futbool kilabiidha jechuudha. Oromoon Hoolaandi keessa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa giddu galeessaa dhufanii shaakala godhaa turaniiran jidduu kaka'umsi dargaggoota baay'ee hedduu kan nama kakaasu, hedduu nama gammachiisate. Taphichi akka dhumeen badhaasni waancaa meedaaliyaa akkasumas immoo agarsiisni aadaa Oromoo akka jiru sagantaa bahirraa hubachuun danda'ameera. Tapha sana do'achuudhaaf warri Hoolaandii fi Oromoonni biyya sana keessa jiraatan hedduun ba'aniiru. Itoophiyaa fi Eertiraan Afrikaa keessaa biyyoota mirga walabummaa yaada namaa akkaan ukkaamsanidha jechuudhaan himate gareen galaalchitootaaf baabsu tokko. CPJ'n ibsa dhiyeenya baaseen biyyoonni kunneen tooftaalee garaagaraa baasanii namoonni odeeffannoo kan argannee fi akkan barreessine ugguru jedhe. Keessattuu immoo labsii adda addaatti baasanii hidhuu fi intarneeta basaasuun hojii galaalchotaa yookaan gaazexeessota danquu ittiin jedhee himate. Karaa kanaan addunyaarraa Eertiraan tokkoffaa waggaa taatu Itoophiyaan immoo arfaffaa irratti ramadamtee jirti. Gartuun mootummaa Islaamaa Liibiyaa keessatti socho'u Eertiraanota 88 ukkaamse torbee darbe. Qondaalli waraanaa Ameerikaa tokkos wanti kun dhugaadha jedhanii mirkaneessaniiru. Daa'immanii fi dubartoonni 12 kan keessatti argaman Eertiraanonni sunneen waxabajjii 3 bara 2015 osoo gara Tiriipooliitti deemaa jiraniitti ganamadha karaatti kan isaan harkaa isaanii kan galan. Akkuma qabamaniin quraana hin beektan jedhamanii fudhatamanii deemanii jette Meeroon Istifaanos madda oduu International Business Times jedhamutti. Qondaalli Ameerikaa tokkos qabamuu Eertiraanota sanaa oduun kan Fox News irratti darbe dhugaadha jedhanii wixata darbe. Dhumarrattis itti baay'insi filmaataa baranaa siyaasaa fi hojiin mootummaa Itoophiyaa itti jiru guutummaa biyyattii biratti fudhatama qabaachuusaaf ragaa guddaadha jedhe Adde Waa'uun. Walgahii idilee dhiyeenya kana taa'een adeemsaaf itti baay'insa filmaataa marroo shanaffaa kan qoratan miseensonni hojii raawwachiiftuu Adde Waa'uun uummanni Itoophiyaa jijjiiramaa fi guddina fidaa jirrutti gammadoo ta'uu isaaniif ragaa guddaa isaan nuu kennanidha jedhan. Kanaafis mootummaan kun deebi'ee akka isaan bulchuu nu filataniiru nutis karoora guddinaa waggaa 5f yeroo lammaffaadhaaf baafanne kana itti fufnaa jedhan. Adde Waa'uun filmaata sana milkeessuu keessatti boordii filannoo biyyaalessaa taajjabdoota biyya keessaa fi kan gamtaa Afrikaa galateeffateera. Filannoon baranaa karaa haqaa fi dimokiraatawaa ta'een wanti xumurameef itti baay'insa isaa akka fudhatan beeksisaniiru. Mahad, Idappa, Ma'iden, Qinijjit, Adda Bilisummaa Oromoo, Tokkichummaa fi Adda Bilisummaa Abboofa. Madirakii fi Biluu Paartiin immoo mootummaan Adde Waa'uun akkuma baree qawweetiin nusaame malee mohameera jedhanii ibsa kennuun isaanii kan yaadatamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii malaatti dabarra. Eduli
Bara durii sana bara dukkanaa gara waggaa 175 dura daa'imman Oromoo otoo hin jaalatiin gariin lolaatiin gariin immoo akka qoraan cabsuu baanitti yookaan loon tiksaaf akka bobba'anitti humnaan ukkaanfamanii butamanii ka gurguramaa turan hedduudha. Ijoolleen Oromoo bakka gurguramanittis kan carraan taatee fi Awurooppaa galan dandeettii sammuu miidhagina qaamaa fi waa tokko barachuudhaaf fedhii akka qaban dafaniis akka isaaniif galu warri isaan bitanillee ragaa bahanii fi akka barreeffamaa ture ni beekama. Ilmaan Oromoo sababoota adda addaatiin biyya alaatti gurguramanii bahanii deebi'anii saba isaaniif fakkeenya ta'aniiru jedhaman keessaa kan akka Abbaa Gammachiis, Aasteer Gannoo fa'aa akka fakkeenyaatti ka'aa turan, kan biraa Biriillee fa'aa. Isaan qofa immoo miti namoonni kan achi buuteen isaanii hin beekamne garuu waan gurguddaa dalaganiiru qoratamaa akka jiran ni jiru kan seenaan bira gahamee hin qorannes hedduudha. Har'aaf qophii imalaa keenyaatti jalqabaa keessatti waa'ee kanarratti xiyyeeffanna. Oromoota dhiya Oromiyaatti humnaan butamanii gara Sudaanitti, Sudaan irraa immoo gara Gibsitti, Gibsi irraa immoo Turkifaa keessa bahanii Awurooppaa naannoo Jarmanii fi Ingiliziitti gurguraman sadii irratti xiyyeeffannee keessummaatti affeerreerra. Akka fedhee Daallee namni jedhamu, Oshuu Aagaa namni jedhamuu fi Ajaa'ame yookaan immoo kan abbaan manaa ishee booda Mahabuubaa jedhee moggaase, Oromoon immoo har'a Biriillee jedhee ishee waamu, warri ishee haatiif abbaan immoo Ajaa'ime jedhanii kan ishee moggaasan irratti nama qoratanii seenaa isaanii nama nutti mochuudha. Dr. Isqeel Gabbisaati. Dhaggeeffattoota keenyaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u amma kutaa tokkoffaa qophii imalaa jalqabuu keenyadha. Waldaa qorannoo Oromoo korasaa walakkaa waggaa irratti waa'ee akka fedhee Daallee fi Oshuu Aagaa irratti qorannoo isaan dhiyeessan irratti hundaa'een isaan dubbiseera. Dr. Isqeel guddaa galatoomaa. Jalqaba mee waa'ee akka fedhee Daallee nutti himame. Achi booda Oshuu Aagaa fi Ajaa'ame yookaan immoo Biriilleetti dabarra. Akka fedheen naannoo Hamboo akka inni ofiisaa dubbatetti akka Tuucheekis katabetti naannoo Hambootii booji'amee gurguramee karaa Sudaan bahee karaa Misir. Bara 1930 keessadha yeroo maal akka inni ta'e hin beeku garuu kan inni biyya Jarmanii kanatti gale 1840 naannoo 40 keessadha. Asuma biyya Munich kanadha kan inni dhufee maaliif bulchaa naannoo kana Bavaariyaa kan ture ilma mootichaa yookiis akka baalabbaataa durii jechuudha kan isatu bitee biyyaana fide. Fideetti Tuucheekitti akka inni barsiisuuf itti kenne kan inni fidate immoo waa'ee Oromoo baruuf yookiis waa'ee Oromoo barsiisuuf utuu hin ta'in afaan Jarmanii barsiisee mana keessa ergachuudhaaf ture. Namichi Tuucheek jedhan kun garuu jalqabatti barsiisuu afaan Jarmanii barsiisuu jalqabe akka fedhee duwwaatu hin ta'in ijoolleen Sudaaniidhaa dhufan 4 jiru. Sudaaniidhaa dhufanii tokko Daarfurii, tokko Umaaleedhaa, tokko Dinkaadhaa. Isaaniin barsiisuu gaafa jalqabu afaan Oromoo kun sagaleewwan isaatii fi seerlugaansaa gaafa ilaalu afaan Oromoo gaafa hubatee argu anumatu baruu qaba kana afaan baay'ee bareedaadha. Afaan bareedaa waan ta'eef baruun qaba jedheeti. Namni afaan Jarmanii barsiisuudhaaf jalqabe ofiisa afaan Oromoo akka fedhe irraati barachuu jalqabe jechuudha. Aagaa wajjin booddeedha wal arge. Mee isa kana dura finname akka fedheen kun maatii jiru turanii lubbuudhaan maatii isaa bara sana eenyu jedhamu maatiin isaanii hin beekamu. Maatii isaa waa'ee ofiisaa dubbate irraa kan hafe maatiin isaa hin beekamu ijoollummaatti booji'amee
yeroo baay'ee biyyuma Itoophiyaa sana keessa garba ta'ee iddoo baay'ee bulee iddootti qotiisa qotes qabaa, iddootti ergames qabaa. Egaa garbummaadhaan manuma maatii keessa ta'aniiti bulu biyya naannoo sanaati. Achitti dhumarratti Booji'amuun suni eenyuuf eenyu jidduutti lola godhame ta'a? Lola duwwaa miti namni lollis hin turre warri garba gurguranii ijoollee hin sossobus ari'aniis hin qabu. Tikeedha isaanii tikeedhaaf yeroo gadi ba'anii warri garba gurguranii ari'atanii qabatanii fuudhanii deemu butanii. Oromoo mootuu saba biraa ta'uu nama alaafa dhufee ta'uu danda'a barsan? Naannoo qabuu sanarratti kan godhu Oromoos ta'uu danda'a kan bitu kan gurguru garuu amma kaleessa akka dubbannetti abbaan garba Oromoo guddaa tokko inni jedhu maqaan isaa Haddis Taaddal jedha kan inni katabe irratti. Kan koo garuu Hoanzuugu jedha nama afaan lamaaniyyuu Oromoo miti maqaan isaanii. Inni tokko afaan Itoophiyaa akka ta'e beekamaadha Haddis jechuun. Inni tokko garuu kan Sudaanii natti fakkaata Arabas ta'uu danda'a. Baay'een isaanii warra Araba ta'uu danda'u warra abbaa horiiti abbaa qabeenyaati kan nagada keessatti bobba'u abbaa horii qabudha. Dabaluun isaanii hin beekamu. Oromoos ta'uu danda'a. Oromoonis garba qaba ture, garba mana keessa nama bulfata ture, ammoo dhiyoo kanaatti iyyuu. Mee amma akka fedheen akkam ta'e booda maa eessa ba'ee, eessaan bu'ee, maal ta'ee, xumurri isaa maal ta'e? Asuma ture, asuma Munich kana keessa ture. Tuucheekii wajjin baay'ee hin turre, waggaa 3-4 caalaa keessa hin turre. Hin du'e asitti maaliifi warri biyya sanaatti dhufan akkuma akka fedhee duwwaatu hin ta'in yeroo sana kan dhufan magaala kana keessa kan turanii naannoo Awurooppaa keessa kan turan hundumtuu dhukkuba sombaatiin du'u turan. Qorra biyyichaa ta'ee yookiis maatiirraa citanii biyyatti deebi'uudhaaf utuu abdii tokko hin qabaatin citanii hafuu sana ta'ee waan isaan hin beeku garuu hin du'u. Akka feteen hin turre 1841tti du'e. Barri dhalate beekamaa? Barri dhalate inni beekamaa? Hin beekamu. Waggaa 18-19 yeroo Tuucheekii wajjin wal argee isa booddee amata 2 caalaa hin turre sanaaf 20-21tti du'e. Maal godhe waa'ee aadaa faa waa'ee afaanii faa ka dubbate ka barreesse kan lafa kaa'ee kan bulchaasarraa dhageessanan qorattan jira? Waa'ee biyya isaa tokkoffaa biyyi sun maal akka ta'e uummanni isaa amantii maalii akka qabu maal qotatee akka jiraatu muka maaliit akka jiru waan akkasii dubbate. Sirba, mammaaksa, geerarsa waan akkasiiti kan inni itti dubbate. Gara caalu immoo aagaadhaa wajjin ergee wal arganii booddee xalayaa walii kataban yookiis akka xalayaa walii kataban godhe Tuucheek. Xalayaa sana irratti attamitti akka guddatee yeroo guddatee adamoo akka dhaqu adamoo yeroo dhaqan ijoollee wajjin akka dhaqanii maal akka ajjeesanii jireenyi Oromoo yeroo sanaa attam akka ta'e waan mul'isu ammallee katabamee numa harka jiraa jechuudha. Waan maaliin qabatame? Afaan Oromoo. Qubee samma Oromoon irra fayyadamu kana? Qubeedhaan qubeen egaa akkaataan isaa adda akka isaan itti kataban. Ta'us garuu gi'izii miti. Gi'izii miti. Tuucheekis gi'izii hin beeku akka fedheenis gi'izii hin beeku qubeedhumaan katabu turan. Akkuma kaleessa isin agarsiise yoo agarsiise qubeedhuma isaatu jira. Mee waa'ee aagaatti immoo adeemnu aagaan eenyu eessarraadha eessatti gurguramee akkamitti wal baran kan jedhu tartiibaan nu deemame. Aagaan akka inni ofii dubbatetti naannoo Gumaatii dhufe. Achitti qabamee naannoodhuma 1830 sana keessa qabamee guyyaansaa akkas jedhamee dubbachuudhaaf ji'a akkasiitii waggaa akkasiiti jechuun hin danda'amu. 1840tti asuma ture innis. Aagaan abbaa dura biteen hin beeku garuu dhuma irratti namni bitee nama biyya Ingilizii kan waldaa macaafa qulqulluu bal'isuudhaaf kan warra Ingilizii keessa kan hojjetudha. Mana kitaabaa keessa hojjeta ture. Dhuma irratti isatu argate. Namichi maqaan isaa Plaat kan jedhan tokkodha. Bell Plaat kan jedhani. Isatu fidee Viyeenaa dhufe. Viyeenaadhaa immoo maaliif akka inni Miunikiin dhufe hin beeku. Miunik kana dhufe dhimma mataa isaatiif. Tuucheek immoo inni addana jiraatu dhimma mataasaa magaala sana keessatuu deemu nama Oromoo fakkaatu arge, nama akka fedhee fakkaatu argeeti
itti siiqeeti afaan Oromootiin afaan Oromoo beektaa ilma koo jedheeti gaafateen. Tuuchek inni Jarmanii kun. Tuuchek yeroo sanatti waggaa tokkoof walakkaa akka feeteedha wajjin tureera kanaaf afaan Oromoo akka gaariitti bareera. Magaaluma keessatti karaa irratti argeeti afaan Oromoo beektaa ilma koo gaafattiin jedhu aagaan hin na'e nama afaan Oromoo dubbatu argeen beeku. Adiidhasi innis mil'ateeti akkuma akka fedheen jedhee katabetti mil'ateeti ilaaleeti ati Oromoodha ati gaallaadha jedheen. Ati gaallaadha jedheen lakki ani gaallaa miti waawu ani gaallaa miti gaallaan manaa qaba malee jedhee hammuma kanaan wal arganii san booddee goofticha isaa Belplaat sana isaa wajjinii walii galanii ji'a 2 wajjiniin asuma Meenik keessa jiraatan. Wajjumaan jiraatan. Inni immoo kamtee du'e booda? Inni ji'a 2 booddee Belplaat sanaa wajjin deemee waa inni ta'e hin beekamu ergasiiti gaa hin ture ta'e hin du'e ta'e waa'een isaa kan beekamu hin jiru. Kanaa wal qabatu wal fakkaatuuf haa jiru Oromoonni akkas tatta'an? Aagaan immoo intala tokko beeka ture Bilillee kan jedhan. Bilillee kan jedhanii. Mahabuubaa jedhan. Dhuma irratti maqaa Mahabuubaa jedhamu sana qabaattee maqaan ishee durii Ajaameedha ture isheenis naannoo. Maqaa Oromootiin moggaafame maatiin ishee. Isheen naannoo kamiiti? Isheenis naannoo Gumaati. Qabamtee gurguramtee nama Mohammed Alii jedhanii biyya Gibxi bulchu jira achi keessa turtee yeroo inni biyya bulchu sanatti achi turtee gabaa keessatti arge nama akka baalabbaata biyya warra bulchan keessaati nama akka biyya lafaarra naanna'uu jaallatu tokko jira Harman von Pakler jedhanii nama Jarmaniiti akka baalabbaataati jechuun koo kanaaf abbaa qabeenyaati dhaloota gaarii kan qabudha warra mootii keessaati jechuudha. Kaayiroo keessatti arge gaafa argu akka isheen baay'ee miidhagdu nanna ishee kana ilaaleeti yeroo sana uffata sirraa baasanii waan hundumaa ilaalaniiti bitu baay'ee jaallate akkasumatti jaallate bitate yeroo sana bitatee inni gaa biyya keessa naanna'aa karaa Palestine karaa Lebanon karaa Turkii baheetii ishee fudhatee dhufe gaafa Turkii faa keessa gahu jaallachuu duwwaayyuu miti akkuma haadha manaayyuu godhate. Paklar kun fudhatee dhufee Viyeenaa gaafa gahu nama gurguddoo seenaa Awurooppaa keessatti beekaman keessaatiitiyyuu Prince Metternich kan jedhan Awurooppaan kun waraana Naapooliyoon booddee attamitti biyyi adda addaa dhalate yoo jedhamanii Congress of Vienna lafa jedhan sanatti dhalate. Austro-Hungarian Kingdom Empire jedhan sana keessatti Prince Metternich inni jedhan kun Clemens von Metternich kan jedhan isatu seera isaas beekee walgahii sanas immoo geggeessee Awurooppaa akka haaraatti kan siile isadha. Isaa wajjin illee wal agarteetti. Baron de Rothschild kan jedhanii nama karaa baankii kana keessa finaansiyerii cimaa kan ta'ee ijoolleen isaallee mammaattu kan jiranii yeroo Israa'el kun akka isheen dhalattuuf immoo horii baay'ee kan itti gumaachee Baron de Rothschildis wajjin ture isaa wajjinis haasoftee nama gurguddaa akkasii wajjin illee wal agarsiisee ture. Fidee dhufee innis lafa mana isaa lafa galma mootii sanatti galma mootii keessa jiraata. Isheenis achuma wajjiniin akka haadha manaa taatee jiraatti turte. Haati manaa ishee kan seeraayyuu immoo dhimma kanaaf baay'ee dubbii cimaa irratti kaastee turte. Waan inni isheedhaa wajjinii akka haadha manaatti wajjin jiraatuu fi isheenis isheerraatii aagaanii sirba baay'ee baruusaa. Sirba baay'ee baruusaa. Isheedhaa wajjinis wal quunnameera. Isaan kun yeroo tokko as turan 1840 isheen naannoodhuma kana turte isaan magaaluma kana keessa turanii Tuuchek isaan irraatii barate jechuudha afaan. Akkam taate booda isheen? Hin duute isheenis hin turre. Isheenis hin turre isheen ijoollee turte waggaa 16 taati yeroo duutu 16-17 taati. Hin turre isheenis 1940 duute isheen immoo. Hin duute dafanii du'u hin turanii dhukkuba sombaa tajjeessan. Maal ta'uu qaba waa'ee akkasii kana qorachuudhaaf hayyoota Oromoo irraa maal eegama yookaan Oromoon namoota isaaniin bite kana faarraallee akkamitti quunnamee waa tokko gara Oromiyaa afaan ol barsiisuus haa ta'u maaltu ta'uu qabattanii yaaddu Dooktar? Waan isaan kataban kuni nurka jira.
qorachuudhuma kan qoratanii uummatatti dhiyeessuudha waan xalayaa isaan walii kakkataban kan harka jiru sana inni kitaaba ta'ee yeroo dhiyoo keessatti hin baha. Egaa yeroo sana nama harka ga'uu danda'a jechuudha. Dr. Isqeel Gabbisaa yeroo keessa fudhattanii haala ijoollee Oromoo irratti ibsanaa kennitaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Gara waggaa 180 dura Oromoonni bakka gurguramaniitti callisanii akka hin ta'e eenyummaa isaanii biyya gurguraman sanaatti beeksisaa akka turan akka dippiloomaata Oromoo tokkootti afaan Oromoo aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo beeksisaa akka turan seenaa warri qoratan kun ragaa bahaa jiru. Kanaaf hayyoonni seenaa dhimma kanaa gadi qotanii bira ga'uun dirqama dhalootaati jecha. Warri kaanis dubbisanii baruun immoo dirqamuma dhalootaa ta'uu isaa ammas irra deebinee si yaadachiifna. Walumaa galatti hanga ammaa qophii kana waan caqastaniif amma sirba kana isin affeereen gara kutaa lammaffaatti dabarra. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya akkumatti huufetti jira. Amma kutaa lammaffaa qophii malaarra geenyeerra. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo kan ilaallu marii torbee kan eegalledha. Barataa Ixaanaa Habtee waliin. Barataa Ixaanaa Habtee yuunivarsiitii fi kolleejjota garaagaraatti barsiisaa ture. Seenaa Itoophiyaa fi Oromoo irratti nama qorannaa gaggeessaa jirudha. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Londanitti digirii sadaffaa yookaan PhD barataa jira. Kan inni qorataa jiru immoo waa'ee abbaa baahireeti. Oromoonni isaa ta'anii Abashoonni yookaan warri Faranjii waa'ee seenaa Itoophiyaa fi Oromoo gabarreessan wabiin isaanii inni guddaan abbaan baahiree akkas jedhee ka jedhudha. Abbaan baahiree kan jedhaniiru jedhame sana dhuguma akka isaan barreessanii fi isaan barreessuu dhiisuu isaaniif ragaan tokkollee hin jiru jedha Ixaanaan. Kanaaf wanta ragaan qabne tokko akka wabiitti kaa'uun immoo hin danda'amu ka jedhu kutaa tokkoffaa torbee darbe keessatti isin dhageessifneerra. Har'a immoo dubbiin isumaan qabatee gara yuunivarsiitii Finfinnee nu galchee jira. Yuunivarsiitii Finfinnees warra isa kana wabii godhatanii barsiisan keessaa tokko waan ta'eef achumaan achi seennee waan tokko kan kaafne eegalletu utuun xumuramiin bule waan ta'eef amma isa dhiyeessina kutaa lammaffaa isa xumuraasaatu dhiyaata marreen waliin tura. Ixaanaa mee erga waa'ee yuunivarsiitii kaafne yuunivarsiitiin Finfinnee sun maal fakkaata keessisaa mee har'a immoo isa laaluuf deemna isarraa kaaname mee nutti himi. Egaa waa'een yuunivarsiitii Finfinnee wanta baay'ee of keessaa qabaa gara dudduubaatti deebinee gaafa ilaallu waa'ee yuunivarsiitii kanaa gabaabinamaan yoo ilaalle bara
mootii Haayile Sillaasee yuunivarsiitii banamedha. Yaada yeroo sanaan jiruun geggeeffamuudhaan kan inni banames akka inni itti ijaarames akkuma sana erga yeroo siiti wanti jijjiirame achi keessa jira jedhee hin amanu. Wanti jijjiirame jira jedhee hin amanu. Olaantummaa saba tokkoo jala jira. Olaantummaa yaada tokkoo jala jira. Mootummaan amma jiru amma fakkeenyaaf waajjiroota gurguddaadha jedhaman yuunivarsiitii Finfinnee keessaa bakka 3tti qoodee kaa'a. Yeroo baay'ee waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee al tokko paartii warra Amaaraatiif jechuun warra qaama yaadek ta'eef kennu. Al tokko immoo warra kibbaa fidu namichi nama jiru amma fakkeenyaaf kibbadha. Adimaasu Tsaggaayee amma kibbadha garuu isaan dura hundumtuu Amaara ture garuu Oromoon achi dhaquu hin danda'u. Biiroon pirezidaantii kan Oromoo miti. Akaadamik vaayis pirezidaantiidha yeroo baay'ee Oromoodhaaf kan kennamu isaa ala kan jiru immoo warra Tigraayii fi namoota kaaniif kennama. Biiroo kana akkasitiin raayidha mootummaa nama. Haa ta'u iyyuu maleessa walumaa galatti yuunivarsiitiin Finfinnee akka inni itti jiru amma mootummaa TPLF tu aangoorra jira sana godhe kana godhe jedhu maleessa olaantummaa isuma bara Haayile Sillaasee jiru sana olaantummaa yaada Amaaraaf Amaarummaa maqaa Itiyoophiyaatiin jiru sanatu dallaa kana baay'ee xaxee hidhee taa'aa jira. Keessumatti iyyuu muummee seenaa keessa wanti jiru baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Ijoolleen Oromoodha iddoo sanatti namootaan qixxee dorgomanii qaxaramuu hin danda'anii nama tokkittiidha kan achi keessaa waggaa baay'eedhaaf hojjete Profeesar Tasammaa Taa'aa. Isaan yeroo baay'ee achi keessaa yeroo dheeraadhaaf achi keessaa hojjetanii isaan achi jiraachuu isaaniitiinis immoo baay'een keenya isaan jalatti baranneerra namni baay'eenis isaan achi jiraachuu isaaniitiin dhaqee muummee seenaa sanarraa barachuu danda'eera. Haa ta'uuti beeksisi hin bahu muummee seenaa keessatti nama qaxaruudhaaf. Maaliif yoo jette gaafa beeksisi ba'e meeritiidhaan kan itti qaxaramtu muuxannoo keetii fi tuqaa keetiin qaxaramta. Kana keessatti immoo namni isaan hin barbaanne ilaalcha addaa kan isaan irraa qabu kan wantoota darban irratti gaaffii kaasuu yaada haaraadhaan barreessuu kan yaalu qorachuu kan yaalu dhufuu danda'a isaan immoo kan hin barbaadani. Isa kana immoo mootummaanis beeka yuunivarsiitiinis beeka. Beeksisan baasuu waggaa jettanii yuunivarsiitii Finfinneetti beeksisuma ton baasiin walumaa galatti qacaramoo damee muummee seenaa qofa? Muummeen seenaa beeksisan baasu umurii isaa keessatti. Kunoo amma erga dhaabbateeti bara 1963 keessa dhaabbate waggaa hedduutu waggaa gara 50tti qaayiramma takka beeksisa baaseen beeku. Akkamitti qacaru gaa firafiraan nama fidanii galchu? Firafiratu hin ta'in informaal leadership yookaan immoo bifa dhoksaa ta'een geggeeffamatu jira. Geggeeffamni kun warra duraan muummee kana bananii warra saba Oromoo ijaan ilaaluu hin jaallanneyyuu isaani kan dhaabee kanaafi walitti dabarsaa darbaan dabarsa inni tokko gaafa dulloomee du'u isa tokkotti kennateetu du'a akkasitiin itti walitti dabarsu kanaafi warri akkasitiin dhossaadhaan geggeessitoota ta'an kuni geggeessaa dipaartimentii ta'anii qaxaramuun irra hin jiru yookaan filamuun irra hin jiru isaantu geggeessa. Kanaafi nama qaxaramullee nama akkasii kanatu himaa namni kun didee jennaanii hin qaxaramu. Nama fakkeenyaaf na yaadadha hiriyaa keenya tokko tuqaadhaan caalee gara waggaa 10 hin ta'amma tuqaadhaan caalee ijoollee 3 ta'anii dhiyaatanii tuqaadhaan hunda isaanii caale. Egaa gaafa sana maaltu ta'e ijoolleen undergraduate degree jalqabaa gaafa seen fixuu jala geessu baachiin suni nama lama qacaruu barbaannaa jedhanii itti himan ijoolleetti akkasumatti. Kanaafiyyuu fidadhaayeedha. Ennaan ijoolleen tuqaa gurguddaa qabdu beekamtuudha. Sadan ishee hin geessite. Gaafa sadan ishee geessitu gurbaan kun dheeressaa jedhama. Dheeressaa dheebuu jedhama. Jira biyya ammayyuu yuunivarsiitii tokko keessaa barsiisaa. Hin geeffatee tuqaa lachuu isaanii hin caalaa muuxannoo hin caalaa lachuu isaaniiyyuu. Garuu dheeressaa kuffisaniitu ijoollee lamaan qaxaranii namni tokko Tigraay namni tokko immoo Amaaraa lachuu isaanii wal duukaa qaxaranii dheeressaa hin didanii sababa gaafa gaafatamanii nuyi kan qaxarru tuqaa duwwaadhaan miti kan jedhuma deebisanii duuchaatti. Kanaafi walumaa galatti muummee seenaa sana keessa kan dhaabbatee jiru aayidiyooloojii warra Amaaraati waa'ee Itoophiyaummaa jedhan kanatu achi keessatti olaantummaadhaan geggeeffama. Isa kana immoo mootummaan sirreessuu hin barbaadu sababa isaa yennaa beekuu baanneeyyuu yuunivarsiitiinis immoo beekaa cal jedheetu ilaalaa akkasittiin geggeeffamaa jiraata yuunivarsiitiin Finfinnee namoota akkasii gaafa isaan balleessan irree hin adaban wanta baay'ee nama ajaa'ibu seera yuunivarsiitii baay'ee eegamuun irra jiru gaafa cabsanillee namoota akkasii hin adabanii gadi hin butan maaliif meeshaa ittiin Oromoo lolanidha namooti kun jedhanii waan yaadan natti fakkaata. Amma saboonni kaanoo maal jedhu fakkeenyaaf amma akka ati jettutti yuunivarsiitii sana keessatti muummeen seenaa wanta kanaan dura ture kan Itoophiyaa fi
Amaara walitti hidhee turse sana tursuudhaaf dabaree isaanis kan godhaa jiran jettee natti fakkaata. Mootummaan biyyi mirga sabaaf sablammootaa itti eegameedha jedha. Maaliif callisa mootummaan? Sabaaf sablammoonni keessa warri jiran barattoonni adda addaa gaaffii kaasan jira moo Oromoo qofan akkasii? Rakkinni mootummaan rakkina tokko qaba. Rakkinni inni qabu maanni mootummaan kun akkuma beekamu maqaa saboota garaagaraa haadhaatu malee kan mootummaa kana geggeessu TPLFidha. Warra Tigraay irraa dhufanidha. Isaan immoo seenaatti fayyadamuudhaaf yeroodhaan itti yaadanii ittiin qophoofne namas hin qaban. Kanaaf jara kana tuquun isaaniif balaa qaba. Yennaa dhaqanii itti bu'anii lafatti miidhaman baay'ee qabu. Fakkeenya tokko yennaan sii kenne yeroo lola baadimmeedha mana murtiitiif yeroo ragaa barbaaddatanii namootuma kanatti fayyadamaa turani. Maal siin jechuuf hin jedhee Amaaras ta'ee Tigraayinis ta'ee biyya sana walii wajjiniin akkuma siin ukkaanfamtetti qabanii tursuu yaada jedhu walii wajjiniin walii galu kanarratti waan ta'eef kanarratti waliin dhiban. Rakkinni isaanii kanarratti miti. Gaafa isa bara darbamuudha malee kanarratti miti. Kanaaf kanarratti walii galu jechuudha. Yoo itti bu'an immoo nama bakka buufatan hin qabanii jarri kun. Diigamuu danda'a, baduu danda'a kan jedhu. Amma garuu adeemsa keessa tarii itti qophaa'aa jiraachuu danda'u rakkinni isaanii rakkinni muummee seenaarraa dhufu baay'ee wal xaxaa waan ta'eef amma itti qophaa'aa jiraachuu danda'u garuu waggoota 20 darban keessaa itti qophaa'uutuu danda'anii ittiin qophoofne nama barnootaa maaf callisa maaliif ministeera barnootaaf itti waamamummaan isaanii ministeera barnootaa akkuma beektu mootummaan yeroo dheeraadhaaf harka IADG keessaa qaama Amaaraa paartii isa ta'eef kenne. Beetu dubbannu ministeeronni manni mootummaa ministeera garaagaraa 1820 ta'u waggaa 5 itti muudan kuni paartii warra IADG keessa jiran arfan sanaafitu akka kootaatti hiru. Achi keessaa muummeen ministeerri barnootaa kan Amaaraa ture yeroo dheeraadhaaf amma reefuudha namicha isa kibbaa kana kan irratti muudan malee kan Amaaraa ture yeroo dheeraadhaaf Amaaratu irratti shuumama ture. Kanaafiyyuu yuunivarsiitiin Finfinneetii fi ministeera barnootaa yeroo hundumaa wal dubbisu. Ammas wanti fooyya'aa jiru hin jiru arganni kibbaa dhufe. Wanti tokkitti wanti fooyya'aa jiru hin jiru. Istaatas koo yoo eege wanta duraan jiru yennaa eege malee lola banee waan fiduu hin qabu kaa. Maaliif mootummaan poolisiin itti kennitu jira. Namoota achi keessa jiran sana namoota yeroo dheeraadhaan dura ministeera kana mana mootummaa kana keessa hojjetaa turanii ministeera birookiraasii walumaa galatti kan birookiraasii kana keessa warra hojjetaa jiran ekspertoota warra dipaartimentii garaagaraa keessa jiran wajjin walii galee hojii mootummaan hojjete bakkaan ga'uudha malee yennaa diigeen ijaara jedhe humna isaas hin qabu mootummaanis kan hin barbaadu rakkina qabaa jechuudha. Kanaaf ministeerri barnootaas ittiin bu'u mootummaanis ittiin bu'u waan kanatti. Kanaaf warri seenaa Oromoo qoratan achi keessatti akkuma beekamu muummee seenaa keessatti namooti 4-5 ta'an duraanii undergraduate erga baratanii digirii tokkoffaa erga baratanii qaxaruudhaaf yaaliin godhame akkatti hojjetan dhabanii dhiisanii deeman hundi isaaniiyyuu. Warra akka Gulummaa Gammadaa, Daani'eel Ayyaanaa, Muhammad Hasan nama 4-5 kan ta'anii akkatti hojjetan dhabanii dhiisanii deemanii amma yuunivarsiitii gurguddaa biyya Ameerikaa keessaa barsiisu isaan. Kanaaf akka kanatti yuunivarsiitiin Finfinnee bara itti TPLFitu biyya bushaa mootummaa Tigraayitu biyya bushaa bara jedhamu keessa yuunivarsiitiin Finfinnee ammayyuu harka Amaaraa keessatti kufeetu yaada Amaaraatiin geggeeffama. Waajjiroota akkam waati maaliif waajjiroota adda addaa keessa deemtee dhimma hojiitiif arguu dandeessaa yookaan immoo hojjetteettas kolleejjota yuunivarsiitii adda addaa keessattis akkasuma mul'ata olaantummaan birookiraasii Amaaraa maaliif olaantummaa biyya sanaa mootummaa Itoophiyaatu bulchaa jira mootummaa Itoophiyaa immoo akkatti jettetti TPLFidha adda bilisummaa uummata Tigraay kan bulchu siyaasaa fi waraana mootummaa harkatu farkaa qabaa jedhu dinagdee immoo lamaan iyyuu farkaa qabuu jedhu birookiraasiin eenyu harka jira? Sadarkaa mootummaa federaalaatti yoo dhufte ammayyuu siviil sarviisiin Amaaraa harka jira. Kanadha ammayyuu qabsoo uummatoota warra kaaniitiif Oromoos ta'ee warra Kibbaas ta'ee rakkina guddaan ammayyuu gara fuulduraatti maa'inne mootummaan kun siviil sarviisii warra ministeera ta'an muuda siyaasaan maleessa warri jala sana jiran warra siviil sarviisii dur muuxannoo qabu jedhamanii achi kaa'aman. Fakkeenya guddaa yennaan sii kenne foreign affairs yookaan immoo ministeera dhimma biyya alaa yennaa dhattee ekspertoota warra bara Haile Sillaasee faatu hojjeta. Kun wanta ifa galaadha. Achi keessaa ijoolleen booddanaan dhufanii amma maqaa paartiitiin akka gargaartotaa ta'anii amma qaxaramuutti ka'aniiru. Maleessa akka jiru siviil sarviisii keessa kan doomineetii godhu ammayyuu Amaaruma jaarmiyaaleen biyya sana keessa jiran hundumtuu yaadisaa keessumatti sadarkaa giddugaleessa biyyaatti kan inni ittiin qabamee jiru kanaani.
Isaanii wantuma duraan ture kana eeganiitu biyya sana ukkaamsanii bulchuudha malee geeddaramsa fiduu hin barbaadanii maaliif waa'een sabaaf sablammootaas oduudha afaaniin ittiin namoota gowwoomsanii kootaan keessan kunooti ministeera akkasii isiniif kennineerra aangoo kana immoo isiniif kennineerra jedhanii wanta sobaa aangoon ituu giddugaleessarraa masaraa mootummaarraa hiramuu yookaan immoo abboommiinitu achii ba'u federaalizimii ituu diigamaa jiru sobaniitu kanaan gowwoomsanii bulchuudha malee isaa federaalizimii isa dhugaatiin dhugumatti biyya sana bulchuudhaaf miti kan isaan godhaa jiran. Kanaafiyyuu siviil sarvisii ilaalchisee kanatu jira. Yennaa yuunivarsiitota warra kaan fudhatte garuu kanarraa haala addaatu jira. Finfinneedhaa ala yennaa deemte yuunivarsiitonni warri kaan hamma kanaa akka yuunivarsiitii Finfinnee to'annaa Amaaraa jala waan galanii jiran miti. Warri Oromiyaa keessa jiranii keessumatti warri Oromiyaa keessa jiranii namni tokko lama aangoorra jiraachuu hin danda'a saboota biraa keessaa garuu olaantummaan akka yuunivarsiitii Finfinnee tasumayyuu yuunivarsiitii warra kaan keessatti mul'anne kanaan dura mul'achuus waan danda'u. Ittaanaan dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa maal dabarsuu danda'ama? Egaa ergaa ani dabarsu maanni namni Oromoo ta'e tokko biyya jiru hundumaa keessatti waan eenyummaa isaa ilaallatuu fi waan saba isaa ilaallatu irratti of haaressaa akka adeemu aadaa dubbisuu akka qabaatu gaaffiin saba Oromoo hin deebi'in jira waan ta'eef gaaffiin kun hamma deebii argatutti wal jabeessaa waan addunyaan keessa jirtu quba qabaachaa wal ijaaraa adeemanii gaaffiin saba Oromoo waggaa dhibbootaa ol lakkoofsisee yeroo dhumaatiif akka inni deebii argatuu fi namni hundumtuu jabaatee harka wal qabatee walii wajjiniin hojjechuutu irra jira. Seenaan immoo meeshaa ittiin Itoophiyaa keessatti amma biyyoota biraa caalaayyuu Itoophiyaa keessatti biyyoota ittiin humnoonni siyaasaatti wal lolaa jiranidha. Paartiin garaagaraa yennaa dhaxxee ilaalte fakkeenyaa fi lolli isaanii inni cimaanii Oromoodhaaf saboota biraa gidduus kan jiru keessumattuu warra kaabaatiif Oromoo gidduu kan jiru waa'ee lola seenaa hiikoo seenaati malee kanaafiyyuu namni keenya maal jechuu akka ta'e fakkeenyaaf maaliif nu dhiba waa'een dookumentii abbaa baahiree waa'een lola minilik maaliif nu dhibe maal jechuudha har'a dhiibbaa maalii qaba kan jedhu irratti namoonni keenya of haaressaa dubbisaa miidiyaa hordofaa akka isaan adeemanidhaan gorsin kennuu barbaadu. Tole ittaanaa yeroo kee fudhattee yaada bal'aa nu dhiyeessee galatoomiin fayyaa ta'e. Galatoomaa sinagaa. Mana karaa keessa kan hin qabne cufaa dallawaa koree hin qabne namuu keessa lafa yoobbaan biran jirre mana karaa keessa kara deemaa martee rooba itti dhiyeessa warra ayyoo faabboo kaleeree basaanii bineensa nyaachisee saame horii isaanii hambaa warra sanii maqaa jijjiirrattee lammii koo darartee dhagaa keessaa yaate.
qophii keenya kanarraaf jennee kanumaan xumurreerra. Waan nu caqasaa turtaniif galanni keenya yoomiyyuu guddaadha. Hirmaannaan keessan karaa Feesbuukii Raadiyoo Simbirtuu marsariitii yookaan weebsaayitii Simbirtuu www.simbirtuu.com yookaan immoo karaa bilbilaatiin kanuma dandeessaniin yoo geessan qophii keenyaaf gabbinadha. Sirba kana isin affeereera hanga torbeetti haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan kan isin hawwu Andasuu Duulaati. Fuula shii fuudheen jalaa dhoofe.